Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni Arat Kiiloo De'il. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechaa Arat Kiiloo De'il irraa oduuwwan torbanii qabannee dhufnee jirra. Haga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Arat Kiiloo De'il sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoowwan wayitaawoo akkasuma oduulee torbanii akka hordoftan gamanumaan isin afeerra. Gara odeeffannoo keenya jalqabaatti yoo dabarru. Torban kana keessa baasiin haaromsa gamoo mana qopheessaa magaalaa Finfinneetiif ba'e jedhame haala biyyattii kan ilaalcha keessa galchee mitii jedhu ogeessonni dinagdee. Gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinnee baasii olaanaan haaromfame haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu kan ilaalcha keessa galche miti jechuun ogeessonni dinagdee kun dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ganna 57 booda gamoo mana qopheessaa magaalaa Finfinnee baasii olaanaa birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 haaromsuun isaa rakkoo dinagdee Itoophiyaan keessa jirtu ilaalcha keessa kan galche miti jechuun qeeqa isaanii ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamoo mana qopheessaa magaalichaa haaromsee xumuruuf birrii Itoophiyaa biliyoona 2.2 baasii gochuun kan ibse yoo ta'u, kaan immoo rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu waliin kan wal simatu miti jedhan. Gamoo mana qopheessaa kana dabalatee ijaarsiiwwan paarkiiwwan bashannanaaf kanneen birootiif birriin biliyoonotaan dhangalaasuun dhimmoota dursi kennamuufii qabu miti jedhu ogeessonni dinagdee kun. Itoophiyaan biyya hongeen miidhamte lammiileen miliyoona 6,400 deeggarsa hatattamaa barbaadan akkasumas biyya sababa waraanaatiin lammiileen miliyoona 9,400 deeggarsa midhaan nyaataa eeggatan biyya hojii dhabdummaan qaala'insi jireenyaa fi malaammaltummaan sadarkaa hammaataan keessa jirudha jedhu. Biyya rakkoon bu'uura jireenyaa uummata gaaga'aa jiruuf lammiileen miliyoona 15,800 ol deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadan keessatti haaromsawwan gamoo mana qopheessaa tokkoof birrii biliyoona 2.2 baasuun hawaasa jireenya isaa balaa irra bu'u jechuudha jedhu. Dhimma kana irratti yaada kan kennan ogeessi dinagdee gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinnee birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 haaromfamuun isaa haala qabatamaa dinagdeen Itoophiyaa irra jirtu biyya irra jirtu waliin wal hin simuu jedhan. Yeroo dinagdeen biyya isaanii waraana keessatti miidhamee jiru kanatti birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 gamoo tokko haaromsuu jechuun waan amanamuuf nama rakkisudha. Baasiin kun doolaaratti yoo jijjiiramu gara doolaara miliyoona 45 ta'a. Kan immoo haaromsaaf baasii bahamuuf miti jechuun himaniiru. Itoophiyaan yeroo ammaa gamoo tokko haaromsuuf baasii hanganaa baasuun waan raajiiti kan jedhan ogeessi dinagdee kun. Dhaabbanni meetekiif ijaarsi warshaalee sukkaaraa haaluma kanaan qabeenya biyya dhangalaasaa bahan jechuun dubbataniiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaan, hongeen, buqqa'insaa fi waraanni jireenya lammiilee biyyattii yeroo gaaga'aa jiru kanatti mootummaan baasii guddaan gamoowwaniif paarkiiwwan bashannanaa ijaaruun maal akeekeef gaaffii jedhuuf yaada nuuf qoodanii osoo rakkooleen jireenya uummataa gaaga'aa jiran dhimma dursu haaromsuun dhimma dursu mitii jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun waldaan fannoo diimaa idil addunyaa dhaabbilee fayyaa Oromiyaa Wallagga keessa jiraniif deeggarsa meeshaalee taasisuun isaa dhaga'ame. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa Itoophiyaatti dhaabbilee fayyaa Wallagga keessa jiraniif meeshaalee wal'aansaa fi hospitaalota keessa tajaajila kennan deeggarsa taasisuun isaa dhaga'ame. Maddi ICRC Itoophiyaa. Godinaalee kibba Oromiyaa torba keessatti uummanni 800 hongeef saaxilamuun ibsame. Godinaalee kibbaaf baha Oromiyaa torba keessatti uummanni 800 ol hongeef saaxila ba'uun isaanii koomishiniin hooggansa sodaa balaa beeksiseera. Koomishinar Koomishinii Mustafaa Kadir sababa hongee kanaan beelladoota 180 ol du'aniiru jedhan. Mootummaan balaa hongeen kun qaqqabsiise malu xiqqeessuuf hojjetaa jiraachuullee dhaabbilee fi hawaasni illee kan ga'ee isaanii akka bahan jechuun dhaamaniiru. Dabalataanis Koomishinar Mustafaan sababa dhabamuu nagaaf wal qabatee namoonni 500 ol deeggarsa akka argatan jechuun isaanii gabaafameera. Oduu keenya itti aanuun godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuuf godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti qe'ee fi qabeenya Oromoo barbadaa'uuf lubbuun namoota hedduus darbaa jiraachuun jiraattonni himan.
Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu magaalaa Fixxee Boqqeetti qe'ee fi qabeenya Oromoo hedduu barbadaa'uuf namoonni hedduun illee finxaaleeyyii Amaaraa hidhannoo guutuu qabaniin ajjeefamuu jiraattonni maatii himan. Akka jiraattonni aanichaa jedhanitti magaalaan Fixxee Boqqoo guutummaatti barbadaa'uuf namoonni hedduun illee ajjeefamuu jiraattonni kun himaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa barsiisaa herregaa kan turan Gootayyoo Simaa Goobanaa isaan tokko ta'uu himuun ammas mootummaan kan hin birmanneef yoo ta'e jireenya isaaniif wabii kan hin qabne ta'uu jiraattonni kun himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amruutti qabeenyiif qe'een jiraattota hedduu gubachaa jiraachuu jiraattonni himuun qaamni naannicha bulchaa jira jedhus hatattamaan nuuf haa birmatu jechuun jiraattonni dhaamsa isaanii dhaammataniiru. Aanaa Baakkoo Tibbeetti walitti bu'iinsa konkolaataa uumameen lubbuun nama 3 darbeera. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Shobbookaa naannoo Laga Maraa jedhamutti walitti bu'iinsa konkolaataa abbaa gommaa 10 fi konkolaataa wal harkisu gidduutti uumameen lubbuun nama 3 darbuun qabeenya irra immoo miidhaan guddaa ga'uun himame. Balaa uumame dandamachiisuuf hawaasni naannichaa yaalii lubbuu oolchuu taasisanis ibiddi humnaan ol boba'uu isaatiin lubbuu qabeenya oolchuun hin danda'amne jedhan. Deeggarsa hawaasaaf qaamolee nageenyaan ibiddicha dhaamsuun daandiin banaa ta'uun yeroo muraasa booda daandiin banaa ta'uun tajaajila kennuu isaa namoonni ijaan argan himaniiru. Oduuwwan keenya kan torbanii isa xumuraatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa torban dhufu magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru. Ergaa isaaniin Afrikummaa kootti nan boona jiraattonni magaalaa Finfinnee marti Afrikaanummaa keenyatti boonuun milkaa'ina yaa'ichaaf walii haa dhaabbannuu jechuun dabarsaniiru. Ergaa isaanii guutuun akka armaan gadiitti dhiyaata. Afrikaanummaa kootiin nan boona jiraattonni magaalaa keenyaa martinuu Afrikaanummaa keenyaan ni boonna milkaa'ina yaa'ii gamtaa Afrikaaf waliin haa dhaabbannuu jedhan. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaan magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii keenya Finfinneetti adeemsifamuuf guyyoota muraasatu hafa. Magaalaan keenya Finfinneen magaalaa guddittii Afrikaanotaa giddugalli dippiloomaatii addunyaa aasxaa sabdanneessummaatii jedhan. Biyya keenya Itoophiyaan baroota hedduu keessatti Afrikaanota maraaf sagalee ta'uun irra deddeebiin ilaalcha Afrikaanotaaf paan Afrikaanizimii keessatti shora guddaa kan taphachaa turte fakkeenya injifannoo Afrikaanotaatii jedhan. Yaa'iin Afrikaanonni mana isaanii walitti qabamuun kana hunda keenyaa kan abdiin eeggannu keessumattuu waqtii kana keessa Itoophiyaafis ta'e magaalaa keenya Finfinneef kan hiika addaa qabudha jedhan. Qabsoo jiraachuuf jiraachuu dhabuu keessaaf alaan biyya keenya Itoophiyaa mudatee ture wal qabatee yaa'ichi Itoophiyaaf gaarii injifannoo misiraachoodha jedhan. Tiwiitariif tattaaffii dippiloomaasii olaanaa taasifameen obboloonni keenya Afrikaa nu waliin ta'uu isaaniitiin yaa'ichi akka adeemsifamu murteessuu irratti kan agarsiisaniif kabajaaf jaalala biyya keenyaaf qaban kan itti mirkaneessanidha. Yaa'ichi Itoophiyaan nagaa miti hooggantoonni Afrikaa hedduu irratti argamuun haa hafuutii lammiileen biyya alaa jireenyi magaalattii gadhiisanii bahuu qabu jechuun duulli miidiyaa sadarkaa guddaan nurratti adeemsifamaa tureef ibsa baasuun dhuguma Itoophiyaan nageenya amansiisaa ofii isheetii mirkaneessuu akka dandeessu ta'uu ishii magaalaa keenya Finfinnee yeroo kamiyyuu caalaa nagaaf miidhagduu akkuma barametti ga'umsa magaalaa guddittii Afrikaanotaa ta'ee akka itti fuftu kan ishee taasisu kan qabdu ta'uu ishee kan mirkaneessedha jedhan. Yaa'ichi magaalaa keenyaafis biyya keenyaafis kan biroo biyya keenyaafis kan bira hiika hedduu yaa'ii qabudha waan ta'eef milkaa'ina yaa'ii kanaaf hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa guddaa qabna. Magaalaan keenya yaa'ii seena qabeessa kana bifa ho'aaf miidhagaa ta'een adeemsifamee akka xumuramuuf qophiilee barbaachisu hedduu taasifteetti. Jiraattonni magaalaa keenyaa hundinuu sagantaa duula qulqullinaa hunda hammate dilbata dhufu gaggeeffamu irratti mijeessummaaf kaka'umsa tokko malee ofiin bahee naannoo isaa qulqulleessuun
akka bareechu waamicha koon dhiyeessa. Kabajamtoonni abbootii qabeenyaa gamoowwan naannoo keessanii akka miidhagsitaniif ibsaawwan keessa fi alaa osoo hin dhaamsiin miidhagina magaalattiif ga'ee keessan akka baatan amaanaan isinitti kennaa jedhan. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan torbanii Arat Kiiloo Deelirraa isiniif darbaa turan kanneen hagammaa turan haga xumuraatti waan daawwattaniif hedduu isin galateeffanna.